Tole hordoftoota keenya kun walitti deebinee jirra. Turtii yeroo tan baay'ee fi turtii baatiiwwan hedduu booda walitti deebinee jirra. Kunis haala jireenyaa fi bu'aa bahii jireenyaa duukaa badeeraadha. Miidiyaa keessa miidiyaa Oromoo Show gara amma qabsoo itti fufaa intartiimentiitti ceeraate kan jiru. Kun garuu yeroo hundumaa maqaa isaa jijjiirratu illee hojiinsa Oromoo Show agarsiistuu Oromummaa gingilchaa biyya keessaa biyya alaa xiinxalaa fi dambalillee hedduullee daddabarsuu danda'a. Kun harka fuunni nageenyi keenya jaalala bakka jirtanitti isin haa qaqqabu isiniin jenna. Isin jaallanna isin haa qaqqabdu isiniin jenna. Baay'ee isin jaallanna Oromoo keenya. Ani turtiiwwan kana keessatti wantoota hedduu bu'aa hedduullee qorannoo hedduullee gaggeesseera. Kanan deebiin guyyaa har'aa keessatti garuu kanan isin afeerraan keenya akkuma duratti itti fufeetti jiru. Maatii chaayinaalii kanaaf haaraa akka taatan yookaan hordoftoota maatii haaraa YouTube Oromoo Show kata'uu barbaadan kallattii kanaan itti seenaa laayik godhaa subscribe gochuudhaan nu cina dhaabbadhaa. Maqaa isaa amma qabsoon itti fufaa entertainment kan jedhamee fi qabsoon ilmaan Oromoo booddeetti hin dhaabatu kan jedhudha. Agarsiistuu Oromummaa sunis qabatee kan jiru yoo ta'u kanaaf dagaagsinaaf guddinaa fi qabsoon ilmaan Oromoo galma osoo hin gahin daandii irratti nafuuf jecha qabsoon itti fufaa jennee raanniti maqaa isaa jijjiiruu dandeenya malee maqaan isaa hin jalqabaa fi umarratti nu kenname maqachi irraa jijjiiramuu hin danda'u miidiyaa kanarra. Kanaaf amma maatii kanaa ta'uu kan barbaadda hiriyoota keessanii illee sheer godhaa laayik gochaa subscribe koomentii yaada qabdan karaa koomentiidhaan nu qaqqabsiisa isiniin jenna. Amma gara oduu keenyaatti yoo ce'u yookaan gara gingilchaa keenyaatti mootummaan biyya Itoophiyaa kun amma torbanoota kana keessa Koloneel Gammachuu ayyaana manneen hidhaarraa ji'ootan hedduu fi baatiiwwan hedduu booda turtii waggaa lama holii mana sirreessaa keessatti yeroo 39 mana murtiitti dhiyaate murtiin yeroo 31 fi bilisa jedhee raate nama tokko mana hidhaarraa gaafa gaggeessu poolisiidhaan to'atamee harka poolisii keessa waggaa lama wayi turuudhaan namni kun obsaaf ga'umsa jabaa qabaachuusaa fi dhugaan ilma Oromoo kun har'a ifa baatee raatte namni Koloneel Gammachuu hidhee fi jaallan isaa dabalatee kan hidhamaa jiranii fi kan hidhaarra turan namni isaan hidhe wallaalaa ta'uyyuu dhugaan beekaa ta'e raate finyaan isaanii kokkee isaan qabnan har'a kun hidhaati hiikaman ka ta'uu danda'e jechuudha. Qabsoon ilmaan Oromoos immoo biraa hin hafne jechuudha. Qabsoon biyya kana keessatti gideemaa jiru gara fuulduraatti maal ta'a ka jedhuu fi kun ollee bulleeraan arguuf jirra. Har'a garuu kan irraa xiqqoo isinii wajjin irraa isinitti himuu fi olitti himneeraanne oliin mari'anneeraanne konverzeeshinii gooneeraanne oliin dubbii keenya keessatti hiika qabsoo Oromoo kana gulantaa kamiin kaa'achuu qabna gara fuulduraatti akkamiin ce'a jedhu ilaaluu dandeenya jechuudha. Kanaaf jaallan hedduun Koloneel Gammachuu mana isaatti dhaqanii dubbisuun biratti argamuu isaan baay'ee waabeffadheen jira. Jaallan hedduun isaanii irratti hirmaatan. Kana jechuun irra keenya lafa malee homtuun jiru. Lafa hin qabnu yoo ta'e homaa hin qabnu. Lafa keenyatti deebi'uu qabna. Keessummaan akka nuti jennatti buluu qabdi. Yookaan guddifachaadhaan dhufuu qabdi. Lafti Oromoo kan irratti badhaadhan, kan guddatan, kan irratti baratanii wal horan malee kan akka carqiitti ciranii gurguranii kan abbaan feete suuqiidhaaf bittee fidde otoo hin ta'in lafee abbaa keenyaatu itti cabee lafa kana baase. Lolli ibiddi mootummaan Dooktar Abiy ka Oromoo tokkoon hin deeggaramne ka weerartoota lafa Oromootiin deeggaramu weerartoonni lafa Oromoo faayinaansii ka godhan beekumsaan saappoorti ka godhan qawweedhaan saappoorti ka godhan ibiddi Oromoo irratti qabsiifame kuni gaanfa Afrikaa guba. Oromoon qofaa isaan gubatu qofaan guban dhugaa keenyaaf nagaa keenya barbaanna. Falmii gama hundaatiin amma kanaaf jaallan koo kanan isiniin jedhu biyyoota kana keessatti dhugaan ilma Oromoo hin bultii hin tutturtii hin galti garuu galuu immoo hin haftu galuu kan isheen hin namneef immoo dirqama
kaayyoon ganama manaa bahaniiftu dhugaa jira jechuudha. Dhugaa ofii qabataniiti uummati kun kan inni itti manaa bahuu danda'etu dhugaa jira. Dhugaa kanaaf jedhanii wanna bahaniif yeroo kamitti dhugaan immoo uma nama milkeessiti jechuudha. Dhugaan ilma Oromoo galma Oromooti jechuudha. Ijaarsi galma Oromummaa yeroo kamitti dhugaa Oromummaaf jecha jechuudha. Kanaaf sodaa tokko malee ilmaan Oromoo qabsoo isaa itti finiinsu tokkummaadhaan qaama hidhate. Opereeshinii jettee raatti immoo opereeshinii jetteeti kan isheen Oromiyaa weeraraa jirtu. Gabaroota qonnaan bulaa keenya uummata wal dhaalaa daandii irratti aleelaa ittiin shanee jettee maqaa addaatti moggaastee jechuudha. Kun yeroo hundumaa siyaasota darban yookaan dadhabina mootummoota dhufanii darbaniiti jechuudha. Fakkeenya isinii kennan biyya Eertiraa kana yoo fakkeenya fudhattan Isaayyaas Afeworqi kan jedhamu sana Isaayyaas Afeworqi seera biyyaa osoo hin taane hooggansa sammuudhaan nama hoogganuudha jechuudha. Seerri biyyaa paartilee fi uummataan tumamee raatee namoota hedduun tumamee caasaa fi maammata ga'aatiin labsii labsamee uummati kan kufuu qabu kuffisanii kan darbuu qabu idiit godhanii dabarsanii raatee seera sanaan buluu jechuudha. Seera tumatan fuudhee mootummaan Isaayyaas Afeworqi fuudhee saanduqa keessa kaa'e sammuu isaatiin hoogganaa jira. Kana jechuun gaarii hojjetus dhalli nama tokko guyyaatti yoo xiqqate yeroo 9-10 dogoggoruu danda'a. Dogoggora kana keessatti immoo lubbuu nama meeqaa darba ka jedhu yookaan miidhama biyya kamii gaagama ka jedhu. Jireenya mataa keetii jiraattu keessatti atu yeroo 9 dogoggortu kana keessatti ammam akka miidhamtu. Osoo biyya hooggante immoo ammam akka biyya miitu ofii kee lafa kaa'uu dandeessa jechuudha. Kanaaf isiniin jechuu kanan barbaadu jaallan koo yeroo tan darban kana keessatti ilmaan Oromoo aleellaa ammana hin jedhamne keessaa dirooniin Oromiyaan biyya waraanaa taate raatee dachee waraanaa dhiigaan lolaa akka turte mootummaa gabroonfataa sirna kaleessa dhingedda turin heera isaanii barraa'etiin kan isaan ittiin biyya kana hooggananiidhaan ilmaan Oromoo kan daandii irratti dhumaa jirtu jechuudha. Yoo fakkeenya fudhatan bilchiginnaa kan isaan jedhan kana waggoota 5 darban keessa yookaan waggoota 7 keessatti Naqamtee irratti Addawaawayiin paartii biyya hooggansa isheetii waggaa 25ffaa ishee eebbifachuu Naqamtee magaalaa Naqamteetti walgahii guddaa yaa'ii godhame irratti Addawaawayiin amma Addawaawayii irraa gara bilchiginnaatti dicaa jira ka jedhu ka Addawaawayii wada bilchiginnaa የምንሻገርበት ጊዜ ደርሷል jettee kan isheen oliin dubbatteeti jechuudha. Amma kunoo ilmi isaanii dhufee raate ittiin afaan nu soba. Afaan nu faajessitu dhugaa waaqayyo ilmaan Oromoo horra dhiiga kistiin ilaalanii raatanii nama keetti beekanidha. Dhiiga keessi keetti beekuu jechuudha. Dhugaa waaqessitu hadda hiranii ka beekanidha. Maal jedhee daandii nama baasu baanuun beekata jedhe. Nuunusi beekna. Caalaa daggafamaa jedhe. Nuti kunaaf shurshuru abbaa warraan kubbanu tikseen horiin gurguru irraan gadee deddeessa guutabbuu safiteensa irraan olee abbaa seenaa leenca bosona seena galfata galaan sabaa akkamiin baafte qabaa namni daara baasanii daaraadhaan nama qaba sareen ofiin guddisan qarriffaan 60 dhuma dubbii baranaa ijaaramuun dirqama agayisiifan dhaama tolli keessi dhamaase sababni jijjiiramaa naftanyaa kufte kaase maal taate yaa namanaa siidaa bineensaa dhaabde ekeraa abaaramaa nutti faarsuu jalqabde nutti faarsuu jalqabde nutti faarsuu jalqabde yaa jigaa koo barri kun waan hunda baata kormi dallaatti aseene yaa jigaa koo gaabbita diinni si nyaata gaafa dorroba amma seene.
deemsu akkamumaan dagattee waadaa gattee osoo gandarra deemtu biyyi sirraa garagalee maal jettere gaafa nu wal geenyu akkamumaan dagattee dachaane kaayeroon ga'een teenyu saba qoqqooddaa ati eenyu nusi wallaallee ati eenyu biyya qoqqooddaa ati eenyu asee gugguuftaa ati eenyu atumti eenyu ati eenyu ati eenyu ati eenyu atumti eenyu ati eenyu ati eenyu ati eenyu naftanyaate diroos Oromoo jalqaba wallootti ugguree Minilik harmaa fi harkanu muree Haayila Sillaaseen dabaan nama biyyaaf falmu yakkeetu fannisee Oromoo abbaa lafaa saamsisee hayyuu galaafate dargiin qeerroo wayyaanee biyyatti galchee Piippiin sirna naftanyaa nutti dhalchee sangatu adanu hiru yalina esi warri seenaa hatu gaaddisa sabaaf dhaabbatu hinjalli sindandi haqa yaa nama hambaa turratu akka joobiraa fi raqaa akkam nagumaa jaallanko bosona labuun naaf jettee argite dhibbuu fi rakkoo siif jirra sabaaf dhaabbatte ol jedhi baloo mee baloo oo baloo mee baloo oo baloo mee baloo oo baloo 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 lammiin keessi waamu oomuun keessi waamu